jimaata amajjii 21 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 19 bara 2014 qophiin keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna oduutu dursaa oduudhaa fi gara tujubeetan isin dabarsa. Namoota hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Ministiriin dhimma alaatti taantuu ministiriin dhimmootii Afrikaa Mooliifiif gaanfa Afrikaaf jila addaa kan ta'an Deevid Saatarfiild Finfinnee keessatti aangawoota Itoophiyaa waliin wal arganii jiran gamasa kan biraayyuu ibsi baheen jiru oduu gabaasonni keenya haala isaa hordofaa jiran. Gama biraan jilli sadarkaa olaanaa Biriteen kan ministeera Afrikaa Laatiin Ameerikaa fi Kariibiyaan Viikii Foordiin dursame Finfinnee keessatti aangawoota Itoophiyaa gameeyyii waliin marii kan geggeesse yoo ta'u mootummaan waraanni gara Tigraay kan seenne dhaabuusaaf hidhamtoota beekamoo hiikuusaa galateeffatee jira. Mooraalee baqattoota Tigraay keessa kanneen jiran haalli baqattoota Eertiraa kan isa yaaddessa ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksiseera. Sababa rakkoo nageenyaan torbanneen 3 dhaqqabuu waan hin danda'amneef erga haleellaan samiirraan raawwate kaboodanaatii as hojjettoonni gargaarsaa torban kana yeroo jalqabaaf Maay Ayiniif Addu Haarish ka jiran mooraalee baqattootaa naannoo Tigraay keessaa dhaqqabanii jiru. Gareen gargaarsaa akka jedhetti baqattoonni kun sodaa keessa ka jiraniif nyaata gahaa argachuuf rakkataa ka jiran akkasumas hanqinni dawaa jiraachuusaaf bishaan qulqulluu argachuuf malli jiru xiqqoodha jedhan. Torbanneen 6 darban keessa dhibee ittisuun danda'amuun namoonni 20 ol du'uu isaanii baqattoonni kun UNHCR itti himaniiru. Walumaa gala haalli jiru gada deemaa deemuusaaf keessumaa hanqina dawaaf tajaajila eegumsa fayyaan wal qabate rakkoon hammaataa jiraachuu ibsanii jiru. Naannoo Gambeelaatti hidhattoonni murullee Sudaan Kibbaa keessaa daangaa ce'uudhaan kaleessa namoota 8 ajjeesan jechuun Komishinii Poolisii naannichaa ibseera. Komishinarri Komishinii Poolisii Abuulaa Uboong namoonni biroo 5 haleellaa hidhattoota murulleen madaa'ullee himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Gambeellaa Abuulaa Uboong hidhattootni murlee daangaa ce'uudhaan naannoo Gambeellaa seenuun godina Nuweer aanaa Akooboo keessatti jiraattota irratti haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru. Ankaan የሚባለው ያኮቦ ወረዳ አንድ ቀበሌ ነው። Aanaa Akooboo keessatti ganda argamtu Kaankaa jedhamtu keessatti hidhattootni murlee kun daa'immanii fi haadholii ambulaansii keessa turanii fi konkolaachisaa ambulaansii walumaa galatti namoota 8 kan ajjeesan. Namoonni kunneen dhukkubsataa gara buufata fayyaatti geessaa turani. Jarri kun kanaan duras Gaambeellaa keessatti haleellaa garaagaraa raawwataa turanii jiru jechuun dubbatan. Hidhattootni kunneen torban darbe keessas daangaa ce'uudhaan seenanii daa'imman 2 ukkaamsanii fudhataniiru jedhan. Dabalataanis horii gaafaa 71 fudhachuu isaaniitti kan isaan dubbatan. Haleellaa raawwatame dursanii ittisuun maaliif akka hin danda'amnes komishinarichi akkasitti ibsanii jiru. አንድ አካባቢ ስለማይቀመጡ jara kana to'achuun waan hin danda'amneef bakka dhaabbataa hin qaban akkaatuutti socho'u daangaa ce'anii dhufanii loonatu daa'imman ukkaamsanii fudhatanii deemu. Rakkoo kana wanti furuu danda'u waliigaltee biyyoota lamaanii qofaadha. Itoophiyaa fi Sudaan Kibbaa haala ittiin rakkoo kana furan irratti waliin mari'achuu qabu jechuun dubbatan. Humnootni nagaa eegumsaa naannichaa bakkichatti argamuudhaan nagaa eegsisuudhaaf hojjetaa jiru jedhan. Haa ta'u malee ammallee xiyyeeffannoo olaanaa barbaadaa jechuun dubbatanii jiru komishinarichi. Hidhattootni murlee haleellaa raawwataniiru jedhaman irratti gama mootummaa Sudaan Kibbaatiinis ta'e gama hidhattoota kanneeniitiin wanti jedhamee hin jiru. Hidhattootni murlee waggoota 8 dura godinaalee Nuweerii fi Anyaa seenuudhaan namoota 170 ol yommuu ajjeesan daa'immanis fudhatanii akka turan kan himame. Akkasuma loon 2000 ol fudhachuu isaaniiti komishinarichi kan dubbatan. Yeroo sanattis sadarkaa idilaa addunyaatti dhimmichi xiyyeeffannoo argatee akka tures ibsanii jiru. Humnootni nagaa eegumsaa mootummaa raayyaan ittisa biyyaa gara Sudaan Kibbaa seenuudhaan daa'imman ukkaamsamanii fudhataman keessaa kanneen 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisan komishinarichi yaadataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Bara waraana Xaaliyaanii goraadee Atsee Minilik ittiin lolan Ameerikaarraa gara Itoophiyaatti deebi'uun gabaasame. Innaa sana goraadee sana waliin saamamee ka ture fannoon mukarraa hojjetame illee deebi'ee jedhameera. Itti dabaluudhaanis mooticha Haayile Sillaasee waliin xalayaan walii barreessan suraaleef poosta kaardiin akkasumas fakkiiwwan adda addaa gara Itoophiyaatti deebi'eera jechuudhaan maddi oduu Itoophiyaa gabaaseera. Gaanaa gama dhiyaa magaalaa Apiyaatee keessatti kaleessa dho'iinsa guddaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 17 yoo du'an kanneen 59 ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri odeeffannoo biyyattii beeksiseera.
Dho'iinsi biyyattii dhiyaa Afriikaarra ga'e kun konkolaataa fe'umsaa kaampanii albuudaaf dhukaa deddeebisu motorsaayikilii tokkoof konkolaataa sadaffaan walitti bu'uun balaa uumameen yoo ta'u balaan sun tiraansfoormerii elektirikii cinatti raawwate. Dho'iinsa sanaan booda ibidda qabateef aarri gurraachi samiitti ol ka'uu isaatiin jiraattonni sodaadhaan bakka amansiisaa ta'etti akka dheessan taasisee jira. Hojjettoonni ittisa ibiddaaf lubbuu baraarsaa namoota balaa sanarraa hafan barbaaduuf reeffa baasuuf hatattamaan naannoo sana dhaqqabaniiru. Pireezidaantiin Gaanaa Naanaa Akuufo-Addoo ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kun dhugumatti taatee gaddisiisaadha. Kanaaf maqaa mootummaatiin gadda guddaanatti dhaga'ameen ibsaa. Hojjettoota maraafis gadda koo onnee irraa madda ibsuun barbaada. Akkasumas maqaa mootummaatiin maatiiwwan namoonni duraa du'aniif gadda koo guddaan ibsaa jedhan. Apiyaateen magaalaa galma mootummaa Akiraarraa fageenya kiiloomeetira 300 irratti kan argamu magaalaa Bogoosoo cinatti argamti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan walga'ii daqiiqaa 90f ministirii dhimma alaa Raashaa Sergeey Laavrov waliin Jeenevaa keessatti geggeessan xumuranii jiran. Aangawoota Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduutti dhiyeenya mariin geggeessame kanaan isa arfaffaa ta'uu isaati. Jimaata har'aa marii isaanii jalqabuu dura yaada kennaniin gam lamaanuu itti milkaa'u jedhanii akka yaadni ibsaniiru. Laavrov duraan ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo Raashaan qabduuf deebii ga'aa ta'e ni kenniti jedheen abdadhaa jedhan. Bilinkan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi dippiloomaasiif marii geggeessuuf cicha qabdi garuu yoo Raashaan Yuukireen irratti haleellaa oofte ta'e deebii qindaa'ee hatattamaa kennuuf kutattuudha jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.